راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبشنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جلس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جلس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جلسا كيلو هيرزي كما توكوف إبسديف شنتمي شنرت كان سنككبو تمساس ونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي هركفوني أتمجفتو جالتم توتاف كبجم توتا أجيفتوتا راديو والرونجيلا راديو والرونجيلا هرس سجنتا شيء غرغرا قبتي كنو ياتيتي سجنتا كينيا راكيستي إرجع سجلي واقعيو كتا توقفاسا تربي سنيدي سنيتوري هر كتا لما فاف إساتمراسا سني قبرني ديان نجر أكما سني هادتان إرجع سجلي واقعيو كنا تربي دربي كان نبرسيسو جلقبه وبوليس كينيا هجتا ونجيلا سولومون واقو سياتو متدرين إرجع ساتيس نجيني واقع نبرباتشستي كان جلودا إرجع كنا كتا توقفاسا تربي دربي أكلا جينين سبب هنكنا يروتيف كتا إساتانو هراف بلشتشو كينيا هندوم تكيساني يادتو فارفنا كانت تانسي سنيدياتو بودا غريرغا كانت تجينا وطولبانو فارفنا بريدا كنا كانو فارفتو فارفتا سولومون الدنيا جدما متدرين فارفنا ساتيس كيسا كوجرتنا هم تقرأ سجنتا كينيات أكوبسان ولين تاتان كنا سنفيرو قبيسا سجنتا كنا أنا روبسا بكوتي ستنسكان وصيفان ديما جلاليكو گرجدين سيبتما كنباسو سفلات رماني قسنيسو سنججيرو ماني كنباسو سفلات رماني قسنيسو سنججيرو ماني ستنسكا آنو سيفان ديما جارليكو گرجدين سيبتما كنباسو سفلات رماني قسنيسو سنججيرو ماني كنباسو سفلات رماني قسنيسو سنججيرو ماني ستمتني سوچين جراتي والفين أرقدي قامتهم نغان كيس بوغوتي ستن بوغوتي نتغر سيتي فولا غاركي آتو غارما فيلا نوكوتي سفار فتوني براوندما سيفان بتما سيواكيسا هارككو الكافاتي جارليكو ستنا رجل فدي سنواكسا هرككو الكافاتي جالليكو ستنا رجل فدي أني ستنا رجل فدي غفتاكواني ستنا رجل فدي كريستو كنتي راجو مالجتو غربرالي نبي ورين جسنجلو ورين جسنجلو رين ونياك ريكون يو أدو نمي وياتسو يرو بنيسي دفو كيسا كابا قادي الدوك اللي سنجرت أوكادي دانك اللي ساكرين أمني أوكادي كابا يرو نيك أبن بابا تتنيك أبي
yeroo tisaan keessa hin jirre irri deemee kaan butee sun butee diddaa soddoo achi fixa. Yeroo tisaan keessa jiru yeroo inni itti gad ba'u baqatti. Garama baqatti caakkaatti hin baqattu gartisaa baqatti. Tisaan yooyyuu dadhabee ciistaa yeroo si girrettee gugattu tisaan ol ka'ee ajoof kuno ani kan kuno ani jira kuno abbaan horii jechuu qaba malee dhokatee taa'uu qabu. Tisaan kuno anuu kan kuno ajoof jedhu isin girrettee baqatti taa'anii miil nama jala baqatti. Inni kaan hin fincaa, inni kaan hin utaa, inni kaan bubbisee hollataa yaa'iyyuu naa jechuudha. Tisaan immoo yoo waraan qabaate yoo qawwee qabaate irraadha. Bineensilleen yooyyuu sagalee kan dhaga'u irra dhaabatetti ka'ee baqataa tisaan keessa jira. Kiristoo keessa jiraachuun kana namni Kiristoo keessa jiru yoo rifannoo gara Kiristoo baqataa Kiristoon immoo gomsuun ka'ee ifataa. Amen. Waloo keessa doo jiraatanuu ergamtooti isaa naatee bubbeen nu balleessite kunoo bannee ka'ee gooftaa jedhanii kaasanii yoomsun ifate bubbeen sun hin cilleefte. Amen. Bubbeen har'a jireenyi keessanii ka'aa jirtu hin jirtu. Wanti akka lolaa jireenyi keessan teettee argufaa hin jirtu. Wanti isaan sodaachisee isarraas hin jirtu. Kana laata dhukkubii kun na qabate har'a hoggaa dhufuun hin baaraati. Jireenyi kee maal fakkaata? Yamallee hin qabu maal fakkaata? Tarii biyyaan nagachuu laata? Tarii mootummaan Tigree sun inni nu nama balleessaa yoo walillee innillee najjeesuun isaa hin oola laata? Armaatti immoo eeyyamin argan wanti adda addaa wanti nu rakkisaa gaaffiin adda addaa hin jirtu laata? Jiraachuu nama dandeetti. Kiristoo keessa yeroo jiraan Kiristoon immoo inifata. Ergamtooti isaa hin dhiphatte nu biraa deemaa jennaan hin dhiphatte. Wangeela Yohaannis 14:1-3 irraafamanii maal taanirra jedhanii hin sodaatanii. Gooftaan immoo akkan jedhe mana caqasaa waaqatti abdadhaa gooftaan anatti abdadhaa ani iddoo sanii qaba iddoo guddaa qaba eeyyee fudhadhaa iddoo qopheessuu deema jedhe. Warri sodaate warri dhiphate gooftaan keenya iddoo qaba. Ameen. Iddoo qaba. Mootummaan Norwees fudhachuu dhabuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa si rakkisuuf si barbaadu ta'uu danda'a. Garuu mootummaan Waaqaa iddoo sii qaba. Gooftamtu inni iddoo siit qaba. Iddoo ati itti dhokattu, iddoo ati itti gollattu gooftamni iddoo sii qaba. Kanaaf gooftaa keessatti namni dhokachuu hin danda'u. Yeroo tokko osoo adoo jiraadhu namoonni tokko natti ka'an. Namoonni Boorana tokko gurmaanii namoonni hin dhugeeffannee gurmaanii natti ka'an. Gaammoo yaa Waaqayyoo na gargaari. Yaa Waaqayyo inni hin dhugeeffanne isa dhugeeffatu waliin inni dhugeeffate isa dhugeeffate waliin tokkummaa maalii qabu? Yaa Waaqayyo immoo na gargaari jedhee kadhadhee bule. Halkan sun Waaqni mul'atu tokko na agarsiise. Goota wayii keessa akkana lejjaa ulee guurratanii waan akka waraanaa guurratanii mooriyaan. Ani isaanin argaa garuu ammeen warran argaa warri nan argu maranii dadhabanii deeman. Waaqni akka nama golla Waaqni akka nama eega buleeyyantii. Taarikii seenaa nu taasoftan jenna waan dhugaa sanii taasa. Taarikii seenaa jiruu hiyya san taasisuu danda'a. Taarikiin wangalammoo taarikiin seenaa wangalammoo seenaa dhugaati. Gooftaa keessatti dhokachuun gooftaa keessa jiraachuutti nu barbaachisa. Kanaaf nageenyi Waaqayyoo Kiristoo keessatti san qorqorataa hojii tanaa keessa ba'uu barbaada. Yeroo qorraa yeroo wintarii kanaa namni wayaa mataa keeyyatee kootii furdoo keeyyatee yeroo akkanaa harkatti keeyyatanii karaa kanaa qorqoowwatan jechuudha. Kiristoolleen yoo iskee jiraatan nageenyi Waaqalleen akkas jechuudha. Karaa nagaa isaatiin akka wayaa nuti isa laata hin beeknu. Nageenyi Waaqayyoo kun sammuun namaa qaroomni namaa beekumsi namaa biriin geennee jedha. Kana jechuun namni hin danda'u hiikisa namni kennuu hin danda'u jechootii nu qabnu waa'ee nagaa Waaqaa ibsuu hin danda'a. Garuu nageenyi Waaqaa Kiristoo keessatti nu eegaa nu tissaa
nu qorqorata. Baanee qal'aa nagaa qabnaa gammada qabnaa maatii guddinaa hin hojjannaa. Nageenyi Waaqayyoo kun waan nu baay'atee fi nagaan baanee tajaajillee hojiiteen hojjannee karaa kanaan nageenyi Waaqayyoo akka nu eegu. Inni lammaffaan immoo jireenyi keenya karaa adda addaatiin miidhamuu hin danda'a. Fakkeen lama fudhadhee bira dabruu barbaada. Konkolaataan namni baay'een konkolaataan qaba. Namni oofuun barateen konkolaatuun kana wayiin dha'uu hin danda'a. Yeroo isaan konkolaataan hin miidhama. Yeroo inni dhommuuqqatu garaajii geessuu barbaadan. Garaajiin immoo dhooftee diriirsitee qalamii ribsiti. Jireenyi namaalleen akkasi. Keessi namaa waan adda addaatiin hin miidhama. Garuu namni uffatee deemaa, cululuqee deemaa, urgaa'ee deemaa, nama fayyaa fakkaata. Keessi isa garuu mataa qaba. Musmaarii lafa nallee itti badaname waraana. Lafa akka Afrikaa kanatti ammoo musmaarii si waraana. Keessi miidhaa seenii si waraana. Garuu madaan gubbaa yoo ilaalan hin jirtu. Akka filaasterii itti maxxansita. Ooma fayyiti fakkaatti garuu yeroo ati hojjettu inni si dhukkubdi. Maal ta'e laati inni okkolee dha garuu wayii si dhukkuba. Namoonni hedduun wanti adda addaa akka musmaaraa kanaa keessi isaanii madeessitee jirti. Namoonni hedduun keessi isaanii konkolaataa wadha'ee kanaa keessi isaanii miidhamee jira. Boleessi tokko Facebook irratti akka jedhee barreesse nama ortodoksiiti. Abbaan kiyya erga du'e waggaa 3 garuu namni baay'een turtiin hin fayyiftii, turtiin waan baay'ee jijjiirtii jedhanii garuu ammas keessi kiyya taa'ee bu'aa. Dubartiin tokko diisan iskuulatti isiin nama musliimiiti. Solomoon durii waliin hojjenne hariyoollee dhiyeechu baran. Solomoon jedhe ani harmeen kiyya kosoobarra waliin dhumne waliin ka jiraannu waggaa tokkoon duraatti dootee hagammaa imimmaan tilkii keessa jigaa. Ani qeesii waaqsii kadhadha isiin muslima naa kadhadhetti waan kadhadheef hin kadhadheef akkas jechuun keessi namaa mataa qaba. Keessi nama aduu wayaattu isaniyyuu nafi nama garii gadaanni adda addaa qabaachuu hin danda'a. Garuu wayaan hin dhossiti. Keessi nama miidhama adda addaa qaba. Nageenyi Waaqayyo dhufu miidhamsuun harkaan qabata. Nageenyi Waaqaa maatii miidhama qabdu, maatii jeequmsa qabdu. Nageenyi Waaqayyoo yooyyuu dhufu yeroo inni qaqqabatu hin fayyisa. Nama garii sammuun isaa rakkoo qaba. Namni jaala kiyya tokko sammuun isaa rakkoo qabdi. Nama gara gooftaatiin ni jira. Yeroo sammuun itti kaatu waan akka isaatti gongoranii mataa keessaa dhoowuu fi ni fakkaata. Solomoon ati duwwaan kootte harkina harkaa'ee. Harkina harkaa'ee maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin aatiin ka sammuutan nagaa dhuwartu. Aati ka sammuutan dhibde. Yoon jedhu nagaa argadhaa. Nageenyi Waaqayyoo nagaa namaa kenna. Ameen. Iddoo tajaajillee karaa nageelletti namni tokko karaa makiina na deemnu namni tokko xiyyitiin dhooftee nama san inni namsuun qabatee iddoo hospitaalatti geessinu waa'ee Waaqaa itti himnee sii kadhadhaa jedhee namichi immoo amantii Islaamaatii didee innaan harki kaa'ee atiin yaa Waaqayyoon si kadhadhaa. Sammuu nama kanaa keessatti warri muslimaa gaafii namni danda'e hin deebifne hidhee jira. Sammuu nama kanaa warri xaxee hidhee jira. Yaa Waaqayyoo sammuu nama kanaatiin hiikee Waaqa kennee kan lakkise. Guyyaa lama konfiraansii qabnaa yoo fedhii qabaatu kootti lallabee irra baanee yoo obboleettiin ta'e waan kadhattee namni tokko haayis fakkaatu namni gooftaan dhugeeffattan jennaa kun aanam dhufe kaneensi moo yoo ibidda addee Waaqa sinaa kadhattee maatii hunda qabadhee dhufee maatii hundi gooftaan dhugeeffatte. Nageenyi Waaqayyoo akkana. Namni Itoophiyaa sun keessatti iddoo adda addaa baanii hojjetu. Waaqni carraa nu kennee helikoophitarii yeroo nama kireeffannee nama 8,000 nama 5,000 nama 10,000 birdhandee Waaqni waamamaa waan addaa hojjete. Tana namni keessan bahu yeroo qabu tanu dalbeessuuf yommuu yeroo arganne nama dhugeessina. Inni dhumaa Qolaasisii irratti nageenyi Waaqayyoo maal jedha? Qolaasisii 3 lakkoofsa 13 irratti nageenyi Kiristoon namaaf kennu kun garaa keessan hamo'atu ta'e. Nageenyi Kiristoon namaa kennu garaa keessan hamo'atu ta'e. In kadhannee kadhaallee hin qabna. Waa kadhan. Aarri namoota waa kadhan. Polititeen Nuura Qees Dassaalany
namoonni as yaamee waa kadhan waaqii bootee ni ka qambar kennin cabsa waaqii ameen akkuma obboleeyyan ta'an jedhanii namana waaqii gubbaa waaqarraa garkeen dhufuu jira waaqii wammamaa jidduu teennatiin hojjeta waaqii hibbooteen tabaroota fudhatiniika waaqii gaafii waldaa kiristaananiika waaqii gaafii namoota dhuunfaan deebisa ameen gaafii qofa baannee waldaa kiristaana keessa hin deebinu waaqii gaafiitiin deebisuuf inni amanamaadha tanaaf Phaawulos nageenyi waaqayyoo garaa keessa namoota tanaaf karaa biraatiin ammoo erga mootummaa waaqa dhuftanii mootummaa tan jalaa bitamaa finnisii jala jiraadha bulchiinsi mootummaa waaqa jala jiraadha malee mataa keessaniin yaad keessan kun hin jiraatina nageenyi waaqayyoo garaa keessan hamo'atuutiidha yeroo namni waaqattuuf kennu yeroo namni harka waaqattuuf kennu yeroo namni yaada waaqaa kee jiraachuu barbaada nageenyi waaqayyoo garaa namaa sammuu namaa maatii namaa jireenyi waldaa hin bitaa hin mo'ata hin ta'u jireenyi kee jiraadhaa yoo jedhu irreen namni hin qabu mana isaa keessa dimookiraasii jira diktaaterii miti waaqii kennimmoo jaalalumaan tanaaf filannoon nu filannu murtiin nu murteessinu sanitti murteessa nagaa waaqayyoo bira yooyyuu deemne nagaa kannansaa eebba kannansaa bira deemne yooyyuu karaa badii filannu murtiin sun teenna yooyyuu jireenyi bira duu filanne eebbi bira abaarsi yoo filanne murtiin sun harka keenya jirti waaqi immoo akka nu bittaa mootummaa waaqatan keessa nagaan eebban bilisummaan jiraannu waaqi bilisaan biyya lafa keessa nu yaamee jirame tanaaf nageenyi waaqaa garaa keessan hamo'atuuti wanni biraa san hin mo'atin jedha farsoon isan hin mo'atin jedha hawadiin wanni ti lafa sin hin mo'atin jedha sobii wanni ti adda addaa san hin mo'atin jedha jireenyi nama baay'ee immoo faawundeeshiniin isaa sobirraatti hundaa'e tanaafi sobirraatti yooyyuu faawundeeshiniin namaa yooyyuu gaarii hin ta'ini bara qorqorroo lafteenna yoo namni tuqu ni iyyiti dibbeen duwwaayyoodhaan ni iyyiti maaliif uumaaf keessan qabdu tanaaf garaa keessan sagalee waaqaa guutuu jedha Phaawulos garaa keessan sagalee waaqaa guutuu yoos immoo irraafamtaniidha yoos immoo sagalee waaqaa karaa san deemu maltan ilaalcha keessan adeemsa keessan hundaa ilaalcha dubbii waaqaa waliin wal bira qabaa jette waaqisanii kadhanna namoonni baay'een immoo nu bareedduu yaadii waaqaa akka inni nabitu yaa barbaade garuu yaadii lafaa yaadii foonii na dabsate guyyaadhaa waldaan kiristaanaa anaa kadhattu gooftaan kennallee akkan jedhe san warri moo qabu san warri dadhabbu qabu koottaa isan warri rakkina qabu isan warri gargaarsa barbaadu koottaa ani isaan gargaaraa jedhe koottaa isan warri dheebote isan warri dheebote koottaa dhugaa warri beela'e nyaadhaa gatii malee nyaadhaa dhugaa farsoo namni dhugee guyyaa kaallee yoo dhugde dheebuun baatu garuu wangalaatti yoo dhufte hafuura waaqatiin yooyyuu irra dhufte dubbitan nyaatte hafuura waaqaa si harka jette deebitee dheebottuu wedha koottaa warri yaadii nafa dabsatu koottaa warri dhibaa adda addaa qabu koottaa warri miidhame warri adda addaa miidhame koottaa gooftaan kee sagalee isaatiin koottaa kaanee waa kadhanna walitti deemna nuuraa siyaan qeessinee garanii yaamaa waaqa sanii kadhanna waaqni guyyaa har'aa bilis nu baasa waaqni nu gargaaruu barbaada waaqni nu dhaabuu barbaada waaqni nu eebbisuu barbaada waldaa kiristaanaa waaqi waldaa kiristaanaa Osloo kanaa waaqi biyya lafaa keessaa ibsee tolchee waldaa biyya walakkaa Osloo yooyyuu kaayoo qaba mishineerii charchi ta'uu qabdi yes missionary church namoota dhaqqabuu qabdi malee waan nyaatan duwwaa gundheeku miti namoota batan namoota dhiphatan namoota kaddan namoota ashiishin namoota daadii karaarratti uumaa kufan kana waldaan kiristaanaa kaasuu qabdi waldaan kiristaanaa yes waa kadhannam
Hamannan argaatu seenaan eegamaa barruun keenya buufne seenaan baatamaa keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadee sin dhabne mani na marsiteetta keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadee sin dhabne mani na marsiteetta siqaan osii faana deema jaalallee koo gad jedheen si betamaa kan na baasu si filadhe ramaani gassineesoo si jijjiiroo maani kan na baasu si filadhe ramaani gassineesoo si jijjiiroo maani siqaan osii faana deema jaalallee koo gad jedheen si betamaa kan na baasu si filadhe ramaani gassineesoo si jijjiiroo maani kan na baasu si filadhe ramaani gassineesoo si jijjiiroo maani. Reediyoo warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa sanatti hordofuu dandeessu. Yesus badhaasa koo si anaaf kennaan koo madda fayyina koo si anaaf nagaan koo Yesus badhaasa koo si anaaf kennaan koo galfa fayyina koo si anaaf abdiin koo Alpha Omega jalqabaaf dhuma mo'ee jiraata bara hunduma Alpha Omega jalqabaaf dhuma mo'ee jiraata inni bara hunduma nuti hin dandeenye mo'atee ka'ee anaaf uumamni isaaf qoma'ee isaaf galata 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 Barako hunduma himeekaan finne waa'ee jabinasa waaqota hundarra adda wanti godhus du'a mo'achuusa adda naatti argama taa'ee yommuu yaadu hojiin harka isaati ibsee dubbachuudhaaf jecha na hanqata ulfinni kan isaati isaaf galata
isaaf galata isaaf galata isaaf galata isaaf galata isaaf galata isaaf galata isaaf galata Waaqumaan sa'adda araarrisaas baay'ee abdiin manna moota bulchisaan ni kennus kan finciiluun jiru qajeelcha mootota qulqulluu jedhanii ergamoonni waaqa isa waaqeffatu uumamni lafarraas qooqa isaaniif galee maqaa isaa jajatu alfaaf omeegaa jalqabaaf dhumaa mo'ee jiraata bara hunduma alfaaf omega jalqabaaf dhuma mo'ee jiraata inni bara hunduma nutiin dandeenye mo'atee ka'ee anaaf uumamni isaaf qoma'ee isaaf galata 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 du'a bolla kaasee jireenyaaf taasisa naaf baay'ee na dhiba faallaadhaan hojiinsa mootii jiran keessa qabu fakkaatti dhagaa galchee boolla saambisee du'aatti du'a bolla kaasee jireenyaaf taasisa naaf baay'ee na dhiba faallaadhaan hojiinsa beekaa jiran keessa qabu fakkaatti dhagaa galchee boolla saambisee du'aatti inni waaqa du'iyyu waaqa inni waaqa aleessas waaqa inni waaqa arrayyu waaqa inni waaqa boriyyu waaqa inni waaqa darumaa waaqa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaatti akka eebbifattan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rwlingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin Sakana kafte ani nenen rafadu ani ndagadu asin nanga ya jede guya to kolle ya dimbeku Jesus Yani ke anarrat ta'ejira maqaan ke ulfaatu baramara Jesus Yani ke anarrat ta'ejira maqaan ke ulfaatu baramara Rakatara ko ke sabasu